Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya akkam jirtanii? Maamman Nagaashii hojii ishee maamman Nagaashii hojii argamna irraan tana kunoo baadiyyaa jirra bakka bareedduu garuu aroosaa bakka aroosaati. Mee ishee maamman Nagaashi maal jedhan warri magaalaa Kombolchaa dheengadda maamman Nagaashi na gaafatan kunooti maamman Nagaashi abbaa ilmaati. Abbaa ilmaa taateef abbaa ilmaati kunoo mee isaa wajjin turtii gaarii. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri magaalaa Kombolchaa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jecha keessan keessatti ganda maalii? Ganda muudee. Ganda muudee. Ganda goddee. Ganda goddee. Maltaati boona harkaan gatiin gaati suuta suutaan hin fida. Yoo narraa fagaate illee itti yaadeen fida. Inshallah maadii jedhi amannuu jedhi fantishee jedhi iftuu jedhi. Ayyaantu jedhi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jedheera. Salaamataa kiyya immoo waan jechuudha isin dubbisuu dhabeef immoo dhiifama naa godhaati. Salaamataa kiyya uwwituu kana na jalaa qaba. Inshallah yoo rabbiin jedhe yoo rabbiin jechuudha walitti nu fide inshallah hin dhufna. Kanaafuu jechuudha isin nagayaa mirqaanumaami fayyaadhaami. Inshallah akka rabbiin jechuudha wal nu agarsiisu du'aayin kadhataan jira. Inshallah rabbii wal nu agarsiisuun jedha. Akkana inshallah ta'ala kun maamman Nagaashi asisini baasee jira baadiyyaa galee abbaa ilmaa waan ta'eef ilma guddisaa sukkaara bitaa gariisoo giddaa isaa bunaan akkasuma hunda'uu fida. Qaama koo guutuu na baasa. Guutuu Nagaasi.